ummata shirkaatiif guurre keessa miliyeena 3 moo 4 wanti ta'u haga amma ummata biran geenne quba qabdanii kanam asirra birriin ummata guurame ummata biran geenne inni karaa ittiin geeffamu dhabnee rakkataarraa achumayyuu geessanii durriyyeen biraa akka saamtuuf rakkataarra anamma gargaarsa sirritti gadi bu'iinsan gargaarsa Oromoo godhamaa turu keessa harfanti 90 ka ummata Hararge waan irra akka jiru hin beeka mato mootu dhibbatti ka shirkaa hin beeka jechuudha. Inda jammar kulicharis biyye akitti ummata biraayyuu geessiru dhabne birri miliyeena 3 oltu ta'aa jira maal jettan miliyeena 7 keessa. Isin feetan nyaatame jedha feetan hin nyaatame gahee jedha gahee jechuu baadha hin beektan jechuudha. Diiteelii ani waan beekuuf ka ummata shirkaa. Gargaarsallee na biratti waliin qabame ujoollee gaafa sheekota gaafa biyya keessa jirtullee waan ganama galgala waliin bilbillu waan feellee akka qophaa'u nuti irratti hojjennee fi karama ittiin geessinee saamanuu rakkannee birriin ta'aa jira kana beeytanii ammas taqallachu akka akkuma jechuudha. Karaan hin jiru jechuudha. Even ka ummata Salaalee ka faannoon Amaarri itti taphataa jiru kanaa miti ka ummata keenya guyyaa waraanni guyyaa kabira halkan kabira dararaa jiru kana akka itti geessinu dhabne rakkataa. Okay, ka guurame akka itti geessinu dhabne bu'aan dhabame maal godha birrii biraa guuruun? Maal godha? Hawaasni bal'aan kun yoo nama jabaa tokko of keessa baasee koppiliinki godhi sheerii godhi. Ene endamtaa'in akkanatti mul'atutti hawaasni Oromoo bal'aan kun nama jabaa tokko yetamaaree sa'u of keessaa baasee yookaan Jawaarii miila jalatti kuftanii badii keessan bar gaafuma Jawaar hidhamee marattanii teessan Hacaaluun du'ee boottan sagalee dhabdanis. Furmaanni isin qabdan takka nama akka Jawaar of keessaa baasu takka Jawaariin sitti balleessine jettanii gabbaatanii miila jalatti kuftanii gara qabsootti deebisuu jaalalarra. Lamaan kanarra yoo tana lamaan hin goone boo'ichi isinirraan dhaabatu. Na amana nutti himi jettanii mira isinitti himaa. Isin gaafni balleessitan gaafa Haceen du'ee boottanii calliftan. Gaafa Jawaar hidhamee galtanii raftan balleessitan. Haa tanfaachu. Anillee ammoo qabsoo kana waan akka hin beekne ko. Sabni biraa mush hayyuu isaatimi ilmi xiqqaa yoo du'e gumaa baafata. An dhugaa jiru sitti himaa kun dhugaadhaa fudha. Jawaariin as qayyamaachuutu. Gumaa Hacaaluu baafachuu dadhabdan. Jawaariin as qayyamaachuutu. Namni Jawaariin as qayyame borullee waan dooktarii waggaa 7 kana barateef hin as qayyamne hin jiru jechuudha. Barisin ummata goota keessan wayyaana isinirraa buqqise mana hidhaatti dhiisee uffata isaa ega dhugaanutti miyettan uffata isaa caarataaf dhiyeesse lameen rassachuu waggaa 2-3 dura yeet itti qoosaa turtan ba amma furmaanni Oromoon qabu roorootitti dhufaa jiru kana ofirraa qolachuuf yaa hidhachuu dullaan ofirraa dhooginaa afaan qawweetiin ofirraa dhooginaa hojjette akka jirtuun dhiiraa dhalaa keetiin hidhachuu ruuzii bituu dhiiftee zayitii bituu dhiiftee qawwee bitachuu. Inni jalqaba ammallee warra aangorra jiru kanatti bahu carraa 3 qabdan. Carraa 3 qabdan. Isinitti hima dhagaa akka eeganutti himiyette. Isinitti mana dhageeffadha sirritti. Messi sirritti guurii gurraasaa qi dhageeffadhu giiftii kennuu dhiisi. Qabsoorra jirra sadaqaa kadharra hin jiru. Dhageeffadha. Dhagaya gurra addaan banaatiin. Amma sadaqarra hin jiru. Ilillee fi maarii fi maal koofiyaa funaanarra hin jiru. Biziyaan kennaa jira qofa kennitanii giiftii. Gurraan na dhageeffadha nu wasawasinaa sadaqaa ol kennitanii. Tokkoffa carraan isin qabdan. Carraan tokkoffa ijoollee afaan Oromoo dubbattu ta'aan gorra jirtu tana ammallee akka isaan uf yaadatan akka isaan gara saba kanaa deebi'an sagalee taya. Jarri haa isinidhan jarri haa isin tuman nurraa dhoowwii jedhani sagalee taya. Abiyyiif Shimallisiif everything haga biraan ujuulatiin bahutti afaan Oromoo beekan Oromoodha. Nurraa dhoowwi durriyyee warra soddoota keetii jedhani sagalee tokko ofirraa ta'a.
sadaqaa ol kennuu dhiisaa gurraan dhageeffadhaa isin jiraatan qabsoodhaan dhungatina. Dalagaan keessan kana bar Oromoo yookaan birrii itti guurti gootatti yookaan dhala babbareedduu jala qabdi qabsoodhaan nama gattan. Dalagaan keessan kana giiftii kan dhiisi koppiliinkii godhi sheerii godhi. Wanni barbaadamu kana amma koppiliinkii gochuu sheer gochuu malee dhalaan babbareedduun koomentiin barreessina giiftiin kennina. Doktorri dabbaa keessan poromaayilii keessan laalee qabsoo keessaa baay'ee. Ummata maraataa kana wajjin jiraachuu dadhabe. Carraan tokko kana. Carraan inni lammataa. Carraa isa lammataa. Carraan inni lammataa. Joowariin sitti balleessine. Hiriyyaan kee haceen du'ee gumaa baafachuu dadhabne. Ati hidhamte si baafachuu dadhabne. Haxaffaan iqirta jaalalli hin dhaqqaba. Kootu gara keenya deebi'i qabsoo kana nuumarra'ii jedhani. Dhiifama gaafadhaa gabbayaatiin carraan itti aanu kana. Carraan inni sadaffamaa inni akka jirtuun dhiira dhalaa keetiin hidhatte yoo Jawaarillee dhiifama gaafachuu si dabbare gaafattee si dide warri aangorra jirullee si dhaga'uu dide carraan inni sadaffaa red maalin masmarri diiman jechuun. Masmarri diiman carraan inni sadaffaa dhiira dhalaa keetiin zayitii fi ruuza binnaa dhiifte qawwee bitatte ofirraa loltee buqqisu. Diinasitti mana keessatti dhufe ofirraa wannoo gochuudha la. Gowwaa akkasiin jedhu jiraan erbeen kahaati isaa biyyaa milishaan salaa jiru kafaannan haadha isaa abbaa duratti salaa jiru anaan gowwaa jette. Na alatullaa haalee ka gowwaan si abaarti rabbi sirratti habu. Asli wanni irraa hidhatu tokko hin jiru barku. Sitti himaadha dhugaan kana fudhu. Oromoon carraa kana arfan hin furanne I don't know. Kanuma dhugaan jiru kana carraan tokkoffaa ijoollee aangorra jirtu kanniin dhiibbaa itti gochuudha akka waan kana isinirra dhaaban. Balaan deemaa jiru kun akka Oromoo irraa dhaabatu hawaasa keenya irraa dhaabbatu dhiibbaa gora. Ka Oromiyaa bulchaa jiru afaan Oromoo beeka ilma Oromooti. Ka Itoophiyaa bulchaa jiru afaan Oromoo beeka ilma Oromooti. Soddaa doktoriiti inni fa'a soddaa sinigale miti dhiibbaa gora. Ka waraana biyyattii sanii hoogganaa waraana biyyattii sanii Oromoodha. Utubaan gurguddaa biyya sana aangoo gurguddaa warri harkaa qabu Oromoodha. Rabbitu follaachisee jechuu malee. Maal ofii akka tokko warra aangorra jiruu dubbanna giiftaroonni maan ta'e na warri leenca kennitu dhalaa jala dhalaa amaaraa jalaan baatu mee mana kana dhiira dhufee leenca kennu argitanii shamarrantu yeroo tokko dhufeetiin gaafna dabbaru giiftii kenna malee ijoollee hiriyoota kiyyaa warra sirritti natti dhaanan malee Oromoo kara deemu giiftari kara deemu nadhoo amaarati malee ka dhiira Oromooti dhufeetiin kennu argitanii dhalama Oromooti iyyuu halkan guutuu bulloo koo lubbuu geettee viidiyoo addaan qabduun malee kennitu ka aangorra jiru miti ka aangoo hin qabne jechuudha. I don't know. Mana jinni wayi itti godhatte amaarri ummanni kenna yoo maallaqa godhate yoo aangoo argate yoo barumsaan fagaate kolonii amaaraa jala gale. Ani illee amma osoo bosona ta'e uummata kanaaf gaafa bakka gaarii ga'e wayi amaara harkatti kufaa jedhee sodaa jedhu qabaane uummata bakii kanaa wajjin rakkatee du'uu naa wayya jedheeti malee osoo bosona gubannee ba. Waan hunda gisee haasofne rakkoo an nama kana xilaata ofitti horuun barbaadu namaa wal dhabuun barbaadu garuu yoo dhugaa himtu namni sitti aara dhugaa yoo dubbatte namni sitti aara abbaan qabeenyaa sitti aara ka waa beeku sitti aara ka aangorra jiru sitti aara ka bosona jiru sitti aara maal godha namaa waliin jechuun barbaadu rakkoo barku an nama gaarii